السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسلام تاخن جن يويا إلمان أيه بجنا جان دفتني وندي خيسنوي سجلت هنيتنا أجرتي أمة خينيا سجلين كم خربي ملي واتكن كم خموتم من كم خرجرتي إلمان ما في برسيفتني أمجرن إلماني في والنجاني أمجرن جرتي أمة خنا سجلت أنا ونين سنينجو أمة خنا يو أمنكم إرادة للنجتة يو ركون أمة خنا نلالت جدا يو إمي أمة خنا أمة نلالت جدا إلمان أرمو خدوقا كلهم إلمان سبا شير بايت قدوان كنا ولين دكبا معرف أمني خينيا ركو غرتي كنا نجامن خيسي جرايجو أرمون تكاركو كنا خيسا كفتين بيتو جيجو كيستو Oromoo osoo hin jennu keessattuu rakkoo uummanni Harargee keessa kufu. Namni tokko keessatti hin kufne jechuudha. Namni tokko keessatti hin kufne jechuudha. Saniifuu yaa obboleeyyan kiyya Harargee tana laa gosa walirra ijaaranii gandaa walirra ijaaranii hoolaa hunda fuudhanii sigalee abbootiin qabeenyaatu nama bittee fixxee namni namaaf sagalee ta'u hin jiru sigalee. Hoggee aboo uummata kanaa sagalee ta'aa jira meeqa naa kennite siin jedha. Akka waan gartee ummataaf maallaqa kafalu akka waan ummanni sun maallaqa naa kafalanii ummataaf sagalee ta'u hin jiru sigalee gowwaan hundi gatii fi bareeti gowwaan hundi nabi taajaa jechuudha sigalee PP wanni isiin goote akka hayyuun tuffatamu akka hayyuun arrabsamu akka gartee dabeesaa fi sareen wallaaltuun huddurraa soitu feemasa taate sagalee ummata kanaa taatu fuuteeti TikTok kanarratti gartee giiftara kana bittee kana haraa oolti namni kana jala oolaa jechuudha siyaasaa sadarkaa sanii gabbuuftee jechuudha hayyuunni tuffatame namni hayyuu dhaga'u hin jiru namni beekaa dhaga'u hin jiru namni amma namni akka ta'u wallaaleeti gartee ijoolleen gartee saba kanaaf sagalee talee ana qofaa iyyuu jira jechuun maja gargaaru jira malee kophaati yaan iyyuu ture. Soo isaan kana gosaa fi gandaan diiganiiti akkaataa gartee namni waliin dirmanne akkaataa namni waliin dhimmamne akkaataa yoo Harargeen duute Arsiin itti gammaddu yoo Arsiin duute Wallaggi itti gammaddu gartee gaafa duraa diraamaan yaadattanii maanillee PP'n deegaruu ture gaafas gaafa nama Arsii fuudhanii Wallagga keessa geessanii shaneetu qaama saalaa ciree jedhanii ifumaa itti qopheessanii mee Arsii dhufu jira jechuu beeti addi bilisummaa Oromoo sigale Arsii dhufu jira gurbaa Arsii tokko dhufu jira jettee qophooytee eeyidee qaama saalaa irraa cirti sigale akka nuti waliin dirmanne akka nuti waliin dhimmamne sigale welcome boniyye so akka nuti waliin dirmanne akka nuti waliin dhimmamne nurra dalaganiiti erga nuti gartee gargar cabne booda eega nuti walirraanfanne booda eega nuti duudaa garaa taane booda karoora isaanii nu gakkannu eegalanii jechuudha karoorri sun amma hojii jijjiiramu jira jechuudha saniifuu uummanni keenya please wanni godhuu qabdan sagalee walii ta'uu wal dhageeffachuu wal jala yaa'uu hayyoota isiin gartee walirra bitte kana namoota isiin hayyoota irra bittee ijoolleen ta'an hunda hayyoota arrabsiisiiftu kana rabbi sodaadha uummanni keenya dhumuuf jira amma Harargee keessa waan ta'u jiru qabatama lafa jiruun isinii himaa jechuudha jaawarilleen poostii godhu jira namni qara'ee barachuu hin dandeenye ijoollee barattuu hunda fuudhanii waraana yaasu jiran makalaakiyaa yaasuun sirriidha makalaakiyaa fedhiidhaan deemu qaba namni akka namni makalaakiyaa deemu nama amansiisuu danda'u qabda namni kun kaayyoo dhumuuf beeku qaba namni waraana deemu kun kaayyoo dhumuuf beeku qaba namni yoo kaayyoo du'uuf hin beeyne yoo kaayyoo dhumuuf hin beeyne yoo bakkatti dhumuu hin beeyne sigale waraana dhumiin qabne dhumuun barbaadu jechuudha amma yaadattan gaafa wayyaanee uummanni lukkurraa hanga lubbutti welcome Hamzaa jaalala lukkurraa hanga lubbutti kennee uummanni loluu turee jechuudha so uummanni gartee gaafas kaayyoo dhumuuf beeka TPLF irra duulu jira TPLF irra duulu jira amma lola waan san lola keeysoo
obboleessa jees obboleetti jees lola kanaa hin lollu jeen namni didee jechu shayxaantichi immoo dhiiga ummata kanaa dhuguuf ummata kana walirra jaare sigale farqataan wallaggii aangoo sirraa fudhattee jaan farqataan shawaadhaan aangoo ta'e jabeeffadhu jaan farqata shawaan fiifuuta dhumu jirtu beeka wallaggii fiifuuta dhumu jirtu beeka farqataan arsiidhaan aangoon isinii kenneeti jeneraalonni isinii maarree pirezidantii aanaan pirezidantii isiniiti gartee maarree jabeeffadha jaan sigale akkana keessoo guutuu adda caccabsee fixee jechuudha. Inni aangoo isaa malee biitituun diigamtee namni dhumee namni faca'ee irraan kaayyanne jechuudha. Obboleeyyan kiyya. Ummata amma nama mataan xash ta'ee jira kaniin an beeku. Re'ee gurguree, hoolaa gurguree, waa hunda gurguree buusii milishaa, buusii raayyaa ittisaa, buusii buusaa gonofaa, buusii anshuraansii, buusii maarree waan kana buusuu malee karaa isiin kutteen harkan. Yoo fayyaa dhabde namni si haakamu hin jiru. Sigale yoo buqqaate buusaan gonofaa kasii dirmatu hin jiru. Maallaqni hundinuu karaa lolaa deemaa jechuudha. Dirooyinii biteeti uummata jeesu jira jechuudha. Isaan gartee buusii addaa tana gartee amma nama aanan tokko qadaada tokko fuudhee magaalaa geeffatu baadiyyaarra. Kanarraa qarati yaaniin sigale. Lukkurraa qarati yaaniin. Reerraa qarati yaaniin. Dur nuti qaranni nuti beeynu ashuurri nuti beeynu habitatee waa ashuuraa jechuudha. Amma ati jaldaabuma san fiddee dhaabuuf sirraa bitamee bitamuu dhabee dhimma isaaniiti miti. Jaldaaba san dhaabuuf qaraddu dura waa kafaluu qabdaa jechuudha. Uummanni keenya maana umtee keessa seenee jechuudha yaa obboleeyyan kiyya. Akkama asii diyaaspooraan quufee Finfinneen toltee maarree biyya jijjiiree jedhansi galee. Biyya jijjiiruun magaalaa haxaa'uudha. Dirgimbillicii magaalaa keessa kaa'uudha. Mootummaan tokko kan dhufuuf kan ittiin madaalamu nageenya buusuudhaan obboleeyyan kiyya. Mee namni keenya hawaasni keenya dammaqa keessattuu diyaaspooraan dammaqa waboo yoo humnaan dadhabde nuti ka humnaan dadhabe garreete araarami jenneeni taayyeenu sababa sanitti hidhame jechuudha. Araaran barbaadu jechuudha. Waboon inni dhabamsiisuu danda'u jirtu jechuudha. Akkuma Mangistuu Hayilamaariyaam osuma dhagaa darbatu harka keessaa buqqa'ee kuta malee waboon inni dhabamsiisuu danda'u hin jirtu. Deeggartoonni PPT tana gurra keessan isin calawu. Waboon galaa jirtu ta 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Haayiluu Gonfaatii fi Abbabaa Garasuutiin jaaramte ani qubaan qaba sigale ajandaan sun Bishooftuun lafa kaa'ame dura. Waboon amma hurrumaa galu jirtu waboon amma waboo galee janii haasa'u jiran tun sigale waboo gaafas jaaramte sigale farraa riphee lolaa jedhanii jaaramte anniin beeka sigale. Tanaa galu jira malee waboon dhugaa wanni galu jirtu hin jirtu buleeyyan kiyya. Waboon ammaas inni lolaan injifatus hin jirtu. Qulqulleessine maal goone mitirkishoo goone osoo hin jedhani bakka hin jirre hunda seenu jirtimi. Riphee lolaan tokko gartee akka qaanqee ibiddaa kan fura keessa geessitee dhooyiteeti ni facaa'a jechuudha. Bakka iyyuu qabataa jechuudha. Sigale. Kana qaqqaba ummata nafidaa jetta haya ummanni mee ummata asii gibiraan gidirsaa jirta hadireef kaabineen gidirsaa jirti sigale buusiidhaan gidirsaa jirta ummanni fiifuu yoo waboon hin jiraanne waboo ummata moomee waboo qabee siffita sigale kana hunda ka wal makate obboleeyyan kiyya ummanni keenya dhumaa jira san gubbarraan nagaya dhabaa jira san gubbarraan ka nagaya mana galuus buusiidhaan dhukkee tahaa jira yaa ummata keenya nuu dirmadha maalumaan nu bu'ee jee ummanni wallaahi wadaaja galfataniiti yaa rabbi Tigree gafne mootummaa Tigree san tokkicha qabnu ilmaan keenya gabbaafnee dura dhaabnee mootummaa nagaya nu bulchitu mootummaa nagaya nu eeyyitu mootummaa gartee halkanii guyyaa baasaa buusii nu hin cinqin katagaltee halkan rondii eegaa jettee ifiirraf amma maaltu dhufee jaan Harargee keessatti sigale ifiiroon di'eegaa jedhani qotee bulaan kun guyyaa akaafaa oolee buleeyyan kiyya rabbi sodaadha. Guyyaa akaafitti oolee halkan dukkana keessa taa'u qabda. Maal eeyda aabaa eeyda siin jedha. Yoo mana galtee rafte warra ala jiruuf 200 kafaluu qabda. Sigale. Jaartiin ta'e asii guyyaa buusii jedhanii aanan tokkichaa gurgurtu lukkuu takkitti gurgurtu jimaa tokkichaa haqaaraa takka yoo qabdee magaalaa fidde irraa buusii buusu qabda jechuudha. Qotee bulaan kun guutuun wallahi billahi kun wala gaafadha. Qotee bulaan kun guutuun alla tattaa'aa bula jira. Kaadireef kaabinee fi warri bulchootaa fi mana walii galanii qamaanii qotee bulaan kun yoo alaa galee
yoo aboo dadhabeeniin gala jette 200 kafalu qabdaa jechuun warra ala tattaa'usanii. Obboleeyyan keenya qiyaamaan itti baatee jirti uummata keenya. Uummanni keenya rakkoo keessa jira. Yaa faarsee bulaa Oromoo rabbi sodaadhu. Faarsee bulaan Amaaraa rabbii isaanii sodaateeti uummata isaanii irra sagalee ta'an jiru jechuudha. Awwarra asii gartee dhaqee biyya dhaqee hay. Barbaa nuti gaafa biyya dhaynee san uummata keessa deemnee uummata rakkoon jirtu maali jennee haasofne. Gaafa keenyaa bardachiin nagaa bar. Gaafa keenyaa barbaasaa buusin hin jiru bar. Gaafa keenyaa buqqaatiin hin jiru bar. Gaafa keenya nuti waan kana deeggarru bar koriideriin hin jiru bar. Bar uummanni arra yaa rabbi maanu uumtee keessa jira bar. Qotee bulaan oggii tokkicha qabu gurguree ilma magaalatti erga kunoo raayyaa ittisaa si oofne jedhanii kara oofan hin beekan. Mee uummanni maaliif poolisaaf gibira kafala? Uummanni maaliif raayyaa ittisaatii gibira kafala? Uummanni maaliif milishaa nagaa gibira kafala? Akka nagaa eeysisaniif himi. Osoo milishaan jiru, osoo raayyaan ittisaa jiru, osoo poolisni jiru, osoo humni nageenyaa jiru, mee uummata siviiliyaan karaa kami bulchita boleessu gabrummaan tana caaltanii jirti. Mana kee seentee rafuu hin dandeessu. Hogii ooyiruu dachee akaafaa oolte si galee si akaafe kana hiraata qofa nyaatte karaa rabbaatee qabbana keessa taa'aa buluu qabdaa. Maal eega? Abaa eegaa bar. Shanee eegaa. Nageenya biyyaa eegaa. Uummata nageenya biyyaa eegu eessa gara? Kan nageenya biyyaa eeguu qabu mootummaadha. Si galee. Uummanni dalagaan isaa yoo rakkoon jiraatte mootummaadhaa informeeshina kennuudha. Si galee. Informeeshina uummanni kenneef kana dhaqaniiti warra hogii mootummaan kun Shanee asii garree jedhanii uummanni hime dhaqaniiti siiman abaluu dhufee nutti siimee barjaniin. Waboon gurra qabdee kuttiinii jechuun tokkicha waa'ee meeqan. Uummanni waliifuu wallaalee jiraa jechuudha si galee. Waboon isaan dhabamsiifne funaanu jirra jam kun Harargee hunda seente Diredawaa seente Karayyuu seente tarkaanfii fudhachaa jirti jechuudha si galee. Harargee bakka duraan hin jirre. Amma gaa Harargee seennaan xumura keessanii jechuudha si galee. Xumura keessanii jechuudha. So uummanni keenya kana keessa kana gartee faarsee bulaan si gubbaa taa'ee ifi diraaftii tanaan garaa ichiif baasee si galee Amaara kana naanneessaa indazaan hojjechisiisa Amaara arrabsaa jechuudha si galee. Guyyaa dheeraa ifiifuu Amaara gangalchaa bulee halkan guutuu ganama gabbahee Amaara arrabsaa jechuudha. Jaawarfaan fannoo nu fiduu deeman sirnafxanyaan nu fiduu deeman kan inni gangalchaa bulee sun Amaara beekama si galee. Asii hayyoota kana maqaa balleessaa jechuudha. Hayyoota sabaa ka ifiifuu gartee dafqaan bula akka hiyyaa kana fa'a ka huulisaa dalagatee gartee jireenya isaa uffataa uummata isaatii sagalee ta'u kanarra bobbaasaa jechuudha. Horii uummataa nyaataa horii maarree maal godhaa sii galee hayyoota kana maqaa xiqqeessisiisaa jechuudha. Akka hayyoonni kun ifi qaanfatu akka hayyoonni kun qalbii cabu sii galee ijoollee durriyyee gartee jireenya fiituu hin beekne. Tasagaraa fi bakka gatteessuu fi bakka itti albaatu qofa yaaduu dandeessu. Tayooniin har'a uummata kiyya kana hayyoota kanarratti duulee qalbii cabse. Yooniin har'a jaawar kanarratti duulee qalbii cabse. Boroo abbaan kiyya akkam ta'a haati tiyya akkam taati jettee tayaaduu hin dandeenye. Yooniin har'a marroo dirriba irratti olola oofe. Sigalee sabboonummaan abbootiin tiyya oromummaan abbootiin tiyya gartee oromiyaan abbootiin tiyya gatiitti kafaltee hoodho jettee naan geesse. Dhiiroo kam taati jettee ijoollee yaaduu hin dandeenye. Ijoollee gartee namnummaan haa jennaaniif gartee afaan isii daangaa hin qabne. Tana TikTok irra bitaniiti si galee jajjabeessuudhaaf jala dhaqaniiti leenca haraniifi jechuu maqaa jijjiirratanii. Abaluu hayyoota Oromoo xiqqeessee Lammaa Magarsaa arrabsee Taayyee Dandaa arrabsee Sheek Abbutaa arrabseeti balleenci darbamee fi aboo haa arrabsinu. Mee malaalaa waan feemasa ifiin jettu tana takkaan isii akka waan numaatu bilisoomtetti giiftuma teessanii sagalee nuu taanuu kadhaadha. Amma Tigree dhaqaa laala. Tigreen nama uummata isiitii sagaleen taane giiftuman kennituuf. Amma Amaarilleen irra waliigalee dhaabee jira jechuudha. Oromolleen dammaquu qabdan. Nama sagalee siin taane nama gartee siin dalagatu nama siin bizinasa giiftara keetiin gartee jireenya jijjiirratu yoo sagalee sii ta'e kenniif yoo sagalee siin ta'in ammoo abadan si galee. Feemasni wanni nama barbaachisuuf Oromoon wal maleen qabdu. Gaafa nuti adda wal qoonne diinni kun hokkana nurra ta'a jechuudha.
Diinni kun hokkatti hayyoota keenya xiqqeessaa jechuudha. Diinni kun hokkanatti gartee Oromiyaa fi Oromummaa ati gartee sabboonummaa ati gartee dhiigatti kafaltee hayyuun meeqa nadhii gammadaatti dhabamee araarsoo wadaa itti biyyee ta'e si galee mul'isa abbaa gadaatti dhukkee ta'e tadha si galee sabboonummaan biyya diidi seenaan Oromoo qeenxeedha siin jaa si galee farshoo fi diraaftii quufee si galee. Halkan dhalaadhaan shukkuumamaa buleeti si galee hurkaa keetiin bilisoome opiidiyoo gartee dheengadda wayyaanii dhiittee ergachuu ilma keetti gabbartee intalatee itti gabbartee si galee ati bilisoomsiteetu qabsoo teetirra dhaabbate bar qabsoon Oromoo biyya diidii seenaan Oromoo seenaa qeenxeetii siin jaa. Kana hunda keef godhe nuhi jechuudha. Maaliif tokkummaa abbootiin keenya nuu dhaaman san dagannee jechuudha. Sigale dagannee jechuudha. Tokkummaa keenya sani deebuu qabnaa jechuudha. Gosummaa wal qoodu wallaahi billaahi gosa takka tan Abiyyi tan piippiin toltuuf hin jirtu jechuudha. Namni ganda keessaa dhalate gachisiisu jiru. Namni ganda harkarraa nyaate ummata Jimmaa ummata Bashaashaa buqqisee sigale buqqisee xaragu jiru. Oromoota naannoo biroo kan Oromummaa isaanii oduun dhageeffaayin gatiin inni qabu jirtu jechuudha. Karoora Abiyyi jala mureetiin sitti. Abiyyi sabni isaa kursiisaati. Amantiin isaa kursiisaati.